So waan akkasiitu jira biyya kana keessa. Kanaaf bakkeen namni keenya ga'e barakaan qabu walumaa galatti. Wallahi bakkeen namni keenya ga'e barakaan qabu. Amma arab akkasi birrii barsiisanii arabni amma birrii malee duduuteen hojjettu viizaa manormaaliif nu ka shariikaa keessatti achitti dinaara dhibbaa wayii sii kafalanii si dhuubanii achitti sa'aatii 12 si hojjiisan kana ijoolleen birrii 300 kuma meeqa 400 baasaa biyyaa dhufaarti. Ani garuu bilbila sorry. Ani garuu birrii haganaa baasanii dhufuura otoo qalbii qabaatanii biyya hojjetanii natti tola. Wallahi birrii saniin jechuudha. Kaddaamaan hin jiru. Kaddaamaan amma digdamni biyya Kuweetii keessa hin banamne haga silaa hin jiru ganaadha. Waliigaltee irra hin geenne jedhanii sababbii maaliitiif haga ammaa akka ture hin beeku. Bana garaachin laa ikkoo arabni Itoophiyaa baay'een barbaaddu bar. Fagaanya biyya Kuweetii kun baay'ee Itoophiyaan barbaaddu. Nama muraasa. Filipiinii jedhan hamamee interview garagaraa kan iyyuu argitan yoo ka argitan taate akka an argu kanatti kaddaama kamiin barbaaddan yoo jedhan Filipiinii barbaanna waan akkas akkasii jedhanii mootummaan isaanii ammoo isaan dhagaa akka mootummaa kennaati miti. Waan ummanni jedhe cufa hojjeta waan ta'eef waan isaan jedhan san karaa isaan barbaadan san amma yeroo wayyoo ka dhageettaniirtan ta'e dhiyoo kana biyya kana keessa mucaan arabaa Kuweetii mucayyoo kaddaama Filipiinii yoo ajjeese. Indoom ulfa uumama jedhaa turan ajjeese mootummaan Filipiinii baay'ee lolee reeffasan biyyaa fudhatee mucaa sanaa ajjeesuu qabda jedheen. Kaasaa birrii meeqa sii kafala jedheen jennaan mootummaan Kuweetii mustahiil hin barbaadu kaasaa. Akka inni sii ajjeese innis du'uu qaba jedhee waan isa irra wallolanii karaan isaanii dhaabbatee jechuudha. So haga karaan isaanii dhaabbate maal jedhan araboonni amma interview kamii irratti ilaala Filipiinii barbaadu. Filipiinii parsentii 100 keessaa 75 ol Filipiinii ka barbaadu bicha. Itoophiyaa nama 2-3 jedha. Waan isin ajaa'ibu. Tokkoffaa hin baddiin beekamti. Lammaffaa hin loltiin beekamti. Sadaffaa nama ajjeefti jedhanii sodaatanii. So sababa kanaaf namni baay'ee Itoophiyaan barbaadu. Wallahi dhugama isinitti maara liqimsaa kun dhugaa lafa jirtu wallahi laaziim. Wallahi maaliif jennaan takkatti wayyoo nama ajjeeste fakkeenya tabiraa nama ajjeefte ana bira illee dhufa nama suuqii kana keessatti qallaaliin an gaafatan isin maaliif nama ajjeestan jedhanii nama gaafatan inni keessan baay'ee yoo adaleesh nama ajjeestan maaliif faayidaa isin irraa argattan jedhanii dhufanii na gaafatan baxaan bakka mirri lanyaaloo isaan akkasnaan jedhan isin galee baay'ee bakka of na jibbisiisa wallahi laaziim indeet indazii ilunyaan jedhee na aarsa innaa taadaa isi anama yeroo san fa'aaree deebisaaf ani si miti barji si gaafadhu tanama ajjeefte fa jedhaan na aarsee jechuudha. Killakum hundi keessanuu dhiinni keessanuu aada namaan jedhan. So ay falliguna. Utuyyuu nu barbaadanii biyya kana keessatti gatii nu qabnu gatii saree biyya kanaati gadi kana beeka. Wallahi billahi ta'ala dhugaa isinitti ma warri amma raasaa keessa hojjanne jedhanii indazii darataachuun iyyana fuumeeru hundi keenya gatii saree biyya kanaati kennan caalaa gaditti nu laalan biyya kanatti. Maaliif jennaan bakka yoonii bakka maqaan keenya gaarii miti. So biyya arabaa kana min libal hafanii jechuuf jireenya achi jiru naman teessisu haa dhufanii jechuuf jireenya amma as jiru kunis baay'ee ulfaataadha. Bichaan bitaa naggala walumaa galatti wallahi bitama naggala dhugaa rabbi akkasi wallahi laazim. Nu amma biyyoota addunyaa biyya kamiin irra deeman keessa biyya arabaa kana keessa namni gatii hin qabne uummata Itoophiyaa bicha. Ati amma nama ajjeesuu miti. Utuyyuu ol jettee laalte qabanii si gombisan biyya kanatti. Kanaaf mangistii waan takka siin gaafatu siin dhaabbatu waan takka jechuudha. Kanaaf mangistiin hin jiraabi. Yaani mootummaan keenyaa isin biyya arabaa keessa warra jirtan mataa keessan cabsitanii hojjechuudha qabdan. Waan Dubaay waan biyya biraan beeku biyya Kuweetii keessa biyya Saawudii keessa argaartan waan jiru. Dubaayin hin beeku ani. Dubaay waliigaltee illee waan qabaniif faayidoon jireenya biyya sanii baay'ee hin beeku. Garuu biyya kana keessatti baxaami mataa qaqqabdaniitiin hojjechuudha qabdan. Manama guyyaa takka wanna takka bakka wiifi nu duusaan unattaaran hin jedhee jalaa kolfee yoonee kazii balaa isiqqeen ummaa saalifaachu. Inji maali bana ana kan namni biyya namaa dhufee rakkattuun ana malee isaanii miti. Annatti illee tolee dhufee rakkadhee illee dhufee isaan hin beekan. Ilaalchi isaan nu qaban ilaalcha gadi bu'aadha. Namittiin takka madheen gaddamaan naan jette. Daa'imman biyya keessanii aanan xaasaa dhuddii naan jette wallahi laaziim. Asuma waliin qaannee. Raasuu amattaa warraachiin waa'ee abbaa manaa kana fa'aa waan tokko na wajjin haasoftee amma. Maalirraa akka kaasne hin beeku ani hin haakla.
بقى برا كماركني ونماركني تمال فنياتنا جتنا قافتي يوني على عدل أما إنترنتي نما قبته واي توبيا جيبا كنا راكاي واي بيه كنا نملالون برباني سو أكمل تكجرانو فمالك كنيا توان أمة لالون برباني أما فكيني أمة جنبيلا توكين أمة قراشة توكين فيو أرجان ليش نقافة توان سنين اللي جرا كنا رفاني أنا ستي نياون تسقايون والله تسقايون ليش هي كان مرتني أنا بعد سمسم أنت ما يعرف جراني بر أنت ما هي أكسيتين كتر نفنا عن جت تقوية ويفتي نمو إفتي لا أكنا من بين نمال جراني شنو هذا ما يعرف هذا مو إثيوبيا جراني لا بلا إثيوبيا أنا وريك شكلين جت سارش بوتي جنا باستيكا ها كذا شوفي هذا مالي في قرة كنا كتنا أوه أنا بعد ما يعرف بعيد من أنا دي واقع ولا بالله أنا برم بيك ورا سنو يسين كرو رفته بندسو مكنات إني توكسالج إني منا قالوا أنا ما فكرني بير سبي توبيا كذا جرو سمانية سجست ما سمانية من أمني كان ينبيعها علاقة النبن جوني بق عند نجار إنسان مال بربادن يروبا إيه وان غاري روان حما كنا سكان وان حما كنا قبتني سمتسن ددفني في دني واني غاري نمني كنا وجت نمني كنا قب أي تاياتشو سام برات تمدته سو الحين شلون تاكل جتنا قاف شوف أنا بعد ما أعرف وجري بق كمكة وقوم بيك أرجع يرون الإنترنت إنتني كنا رلا لوجان أكنا من بين نزيولين يولا صح أنا ما يعرف جري بق عايزي فكاده وفراجع جسيه جتشو برباد so ummata saniini kuno yeroo tokko garaacha kana fa argitaniirtani yoo ta'e garaacha kana osoo dhiqina kanuma hargufanii nyaatan leechi yaakluun maafi maayi wallaahi billaa talla akkasnaan jedhan asitti gizee meeqa jechuu si'a meeqa na mudateera harka tokko lamaa miti ba harka tokko muramaa miti leechi yaakluun maafi maayi anuun beeku bar warra san jira keen hatta yoo ati nu beekana gosa baay'ee dhayyuu bakka isaa achi waan laalaniif nama nyaatan jedhanii waan sodaataniif isaan illee jesanii isaan laalanii nu laalan waan ta'eef bataam ifaruunaal na waan akkana kana maal akka gochuu dandeenyu beeknu wallaahi laazim walumaa galatti alamii arabaa kana irratti fudhatama baay'ee hin qabnu nu Itoophiyaan fudhatamni nu isaan bira qabnu baay'ee gadi bu'aadha akka harreetti nu fayyadamuuf malee minim takka indoom waan dadhabnutti hin fakkaatu. إن أنيو غرسو بعد دينغد ودوها كنا هاسوفتو إننا هم كوي هالون نجار ياوراوي نوجرا كنا كوني اللي وانو مجرو أنا جالتو أسداب إيرو توكو جولين كيسان فنيفا ما تأرومو تيسجلين تاني دام أنا تشدو أنا دو إيجو ميتي أسيتي أنا لكي ينغد أبد لو كلام أقول كجيل مي سماي سوالين دي أنا ماني أنا مالي رجال كاب سلا فولو كبار سلا جولين نلال تفكوف إنه نرجع سنفكات مو زمان ديا تكيسا كاب سنفكات أنا متينا من أقول فولو أبونا من نجاو جركين تلمام كيسان سريفة لا سجله ودوكا فرمان نبوف تيه هل كان جيال إيش هل كان إياف كرو فرمان نجرو جركين جولين ما كبرتني بيابان كجر مالين برتن نمني واق أباتي برتا بيتي بري غايو أباتي دفتري تقوم بري ميك أتوقع رت بري إبى تقوف صدق ما قد إبى تقوف فرتا ماتين بتن دفتر تكتي خيرو تبر بري سديتين بتاعته رجعوا سنغالي so maatiin harka qalleessi maaliin bitee kana barsiisa ijoollee giddeeta uduu maatiin usi barsiifna jedhee waliin rakkate ijoolleen haala kana keessa ta'anii barachuu hin danda'an giddeeta siddatii deemuudha qaban so kun waanuma gubbaarraa dhufe waa anfurmaata godhee danda'uu miti jara keenya. Barnootumayyuu uduu qabaatte biyya arabaa irra gatiin qabdu warabbal kaaba bittimmaaruun kan yoone fudhatama baay'ee hin qabdu yoo nama baay'ee guddaa ho'i ta'e malee. Eegale biyya arabaa kan arranii isaanii fi wannoon akka tokko shirimpii rubiyaanii argitanii simsim mataan arabaa akka amma fakkeenya rubiyaanii dhoqqee qoshaashaa mataa keessa qabdi jedhan eegale qoshaashaa isii mataa keessa jedhan soo arabni illee anaaf akkas ummata udu'atii ujettee timte sin dhageenya ani isaan dhagaye maaliif sanyiin isaanii tokko zoro tokko waan ta'eef walirraa dhalata waan ta'eef astasaasabii isaaniillee tokko amma fakkeenyaaf nuti akka naannawa aadaa arsiillee naannoo kennaatitti illee fakkeenya gosa ofiitittuu ni heeruman haga ammaallee jechuudha amma amantaa keenya irratti akka jedhanitti
ilma beera kiyyaatti teeruun danda'ama jedhan a'uuzu billaan gadi gini alaa dargama waan akkasii dhiifama naa godhaati gama kootiin haga fedhellee amantaa yoo jedhe alaa dargama amma akka aadaa naannoo Arsii kana yoo fudhannee gosa keetittuu yoo heerumte baay'ee eebiidha gosa kiyya ka fakkaatutti heerumuun hin ta'u biyya keenyatti jechuudha ijoolleen beektanoo jiraata gosa biraati naannoo biraatitti heerumta sii galee gaafa gosa ofiitti heerumtu astасaasabiin keellee maatii keessatti gaafa heerumtu as deebitee ilma beeraati gaafa deebitee heerumtu astасaasabiin keellee wanti hundi keellee hormoonii waa hundi wal fakkaataa karaa saayinsiitiin yoo fudhattan hormoonii isaaniillee waan wal fakkaatuuf ifin yeroo baay'ee biyya arabaa kana ijoolleen akka jedhanitti ijoolleen akkana qaama miidhamu maali waan kadhalattuuf sababbii isaan fira walitti heerumaniif yaani ilma beeraa ilma aadaa waan akkasiitti heeruman inna waan akkasii san rabbi naa didoo illee amantaa ta'een hin barbaadu illee hin fedhu waan akkasii aloddoom dhiifama naa godhaati. Mishaallee miti akkamitti ilma beeraa waliin guddadhee waliin taphadhee nyaadheen deetti sun haa gabaallu. Iskoo rabbii kiyya na fudhadhu. Kun koo obboleessa ofii jechuudha nama akka obboleessaatti beekna gama kennaan. Amma biyya kana fudhatan buluun isaanii ilmaan abbeeraatitti warra heeruma bicha akka jiru nama muraasatu gosa biraatitti heeruma. Yaani gara biraatti jechuudha. Wallahi muraasa jechuudha arabni baay'een isaanii walumaa walitti so kanaaf astасaasabii isaanii wal fakkaata ilma abbeeraan innaan biratti illee obboleessaanii alaa dargama a'uuzu billaahi minash shayxaan rajiim amantaan keenya garuun eeyyama jedhanii ani hin beeku bakka san illee dubbisnee waa'ee amantaa irraa hin beeku garuu ala ani al daggifam gama kiyyaan karaa saayinsiitiin illee waan daggafamu miti sijammar jechuudha. Salphina guddaana biyya kanatti salphinaa miti ni beektan isin gaafiin qaba piliis gaafadhu habiibtitii anaa xaafi naa akkasii badde ana taayyee onyukko obboleessa kiyya bara obboleessa kiyya andeet obboleessa kiyya waliin heerumee mana tokko ta'an gaa'ee sabbaa manaa godhadhee Iqaaqaayyuu dur ijoollee bee obbo Abbayraa waliin taphannu waan isin ajaa'ibu. Yaani iqaaqaan abbaa manaa minaamni godhaa akka taphannu dur beektani gaa'is ijoollee ollaa minaamni waan akkasiiti uumamuma keenyattu akkas turre. So aadaan kennaa ulfaatu gaariidha bakka kanatti. Aadaa keenya rispeekti godha bakka kanatti. Arsii lixaati yaani. Shari'aan eeyyame jedhan ani hin dubbisne bakka san giiftiiti jallee hin qaraanillee dhiifa manaa godhiiti. Waan beekne keessan galuu ganaa amantaa akkana gootenaan jechuun barbaadu qaaqa keessanii. So ani waan akkasiisaniif fedhu. Alaa dargamu. Kuyeetiin jira. Uffata gaarii hin qabu amma shiiftu anillee garuu kuyeet jira. Abu Haliifaa jira shii kuyeet maajikii. Uy biyya keenyatti hin ta'u waan amma alaikum salaam. Lekin salaama itti. Amma beekuun gosa keessa walitti heerumuun kun hin jiraaf hin jiruun beeku garuu intala haada nyaara haaddatte jedhan biyya keenya yoo gosa tokko iyyuu taasuma gosuma tokko ta'ee gosti tokko si jammar biyya akka biyya keenyaatitti gosti tokko bar faamilii abbaa tokkootitti gosa ta'a bar baay'ate sini galee. Gosa akka amma naannoo keenya naannoo Arsiititti faamilii abbaa tokkootitu baay'atee gosa ta'a. Abbaa torba yoo laakkaan gosuma tokko ta'a isin galee. እናት አዳ ፋሚሊ አይቻልም ግዴታ ጎሳ ብራት ይተሩሙ ቀብደ ጎሳ ብራ jechuun ilmaan abbaa biraa jechuudha inna karsi lixaatitti gosa teerumu salphin wallahi tokkomta alhamdulillah bagaa tokkomtaan ammallee akkasumatti taa'ititu akkasumatti jiraatu lixaaf baha jettanii adda hin baasin arsiin garuu aadaan Habibti arsiin lixaati arsooma tokko garuu aadaan isaanii lee tokkollee yoo ta'u amma sirbummaan kunuu ka arsii baatiif arsii lixaa garagara ishii kinte lee shadda baasna wanti adda baan nu jenneef addan ba'u nu jenneef walitti ni dhamu Habibti tiyya kun waan lafa jiru indee ani koo asirraa dubbachuu baadhee wanti an fayyadu hin jiru isin galee an akkas jedhee yaada. Inna namatti tolu maarree bakka sanii rabbiin kun nu asirreessu aadaan tokko
garuu sirbuma kan irrattuu sirban kan irrattuu garagara. Xiqqoosii wal adda dhugaa yoo dubbanne jenne. Ani shari'aallee itti bulaa aadaa kiyyallee hin dhiisu. An akkas ilaalchi kiyya. Sini galee shari'aallee itti bulaa saayinsiillee hordofaa aadaa kiyyallee hin dhiisu. Sadanuu waliin jira. Malee mustahil muu innaa nama shari'aa jedheetiin mucaa beera kiyyaa obboleessa kee dhaqee rumaaree uzu billaa min sheexaan rajiim. Jara keenya dhaabbadhaan duraa kun biyya keenya hin jiru akka hin gallellee du'aayii godhaa. Wallaahi jawweeloo amma gaddee bisee koominti makan keessoo qee dubbisa beeku. Haraam bullaa laasi. Maaluma jedhee barreessee laata.